Waaqayyo gaariidha. Waaqni keenya hundumaa beekaa. Waaqni keenya hundumaa irratti hojjeta. Galanni isaaf haa ta'u. Har'a immoo sagalee Waaqayyo walii wajjiniin dhaggeeffachuu dhufneerra. Torban kana keessaa namni kun idduma hundaatti hin gammadanatti fakkaatu. Hunduun bo'aa, hunduun aaraa, hundumtuun gaddaa lapheensaa cabeetu. Na maaltu wayyaa jedheetaniin fuula Waaqayyootti kadhachaan ture. Torban lamaan darbee hamaaf hamaan deebisiin kan jedhu ture. Waaqayyo nutti dubbachaa ture. Torban har'aa immoo Waaqayyo dhugaadha, dhugaa wajjin jiraannaa kan jedhu ture. Har'a immoo karaa jaalalaa kan jedhu sagalee Waaqayyo walii wajjiniin barannaa jechaadha. Karaa jaalalaa. Karaan jaalalaa maal fakkaataa? Jaalallis maal jedhama? Akkamitti hiikama kan jedhu waanuma beeknu sagalee Waaqayyo irraa barannaa jechaadha. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irraa wangeela Maatiyos akkana jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 sagalee Waaqayyoo maal jedha? Yommus Yesuus deebisee Waaqayyo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaalachuutu siif ta'a jedha. Jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan jaalachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaarra caaluu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duratti nama akka mataa keetiitti jaalachuutu siif ta'a. Seerriiniif barsiisni raajotaa hundinuu abboommii kana lamaan irraa dhaabbatanii jiru jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee kana Gooftaatu dubbate. Waaqayyo waa'ee jaalalaa akka nutti dubbatu, karaa jaalalaa akka nutti hin kadhanna. Yaa Waaqayyo guddaan si galateeffadhaa. Gargaaraa gaggeessaa baasee gashaa kan taate, fagoottis dhiyoottis kan jiru kan beektu, yaada namaa hundumaa kan agartu, keessa namaa kan ilaaltu. Gooftaa sagalee kee nutti dubbachuudhaan har'as nu jajjabeessuun fedha kee haa ta'u. Sagalee dhageenyu kanaan immoo hurrii baanee jijjiiramnee jabina argannee cimnee akka fuula kee duratti ammas deemuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Qalbii keenyaaf yaada keenyaatti nu tiksi Gooftaa. Biyyi lamaa hamaadha. Waan gaarii nutti agarsiisu yootti garagallu hin ammoofna, hin hadhoofna, hin gaddina. Yoo irraa galagallee sitti galagallu garuu hin gammanna. Sagaleen kee nu jajjabeessa, nu haaressaa, nu dhiqa, nu fayyisa. Kanaaf yaa Waaqayyo sagalee kee nutti dubbadhu. Yeroon kun kan keetii kan eenyuyyuu miti Gooftaa. Yeroo kee kanatti dhimma ba'i. Maqaa qulqulluuma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Eeyyee akkuma dhageenyi har'a sagalee kanarraati. Maal nuun jedhe? Garaa kee guutuudhaan jedha. Baay'ee nama gammachiisa sagaleen kuni. Yommus Yesuus deebisee Waaqayyo kee Goofticha kee garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan jaalachuutu siif wayyaa. Jaalachuutu siif ta'a jedhee dubbata. Eeyyee asirratti kan agarru garaa kee guutuu, jireenya kee guutuu, yaada kee
garaa laphee jechuu natti fakkaata onnee keenya ta'uu hin danda'a. Yaada jireenyi immoo kan jiru jireenyi kee guutuudhaan isoo ta'e eenyuun jaalladhu waaqayyoon jaalladhu kan jedhu inni jalqabaa akkasii fannoo kana motoo laaltanii inni ol ba'u waaqayyoo fida inni akkas deemu immoo isa 38 irratti caafame bakka abboommiin hunduruu caalu inni duraa isa kanadha jedhee dubbata. Maaliifi waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaaladhu siif ta'a jedhe abboommiin hundarra caalu inni isa duraa isa kanadha jedheetu ittaansee abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraatti nama akka mataa keetti jaalladhu jaallachuun siif ta'a. Seerriif barsiisni raajotiin hunduu abbooman kana lamaan irraa dabartee jiruu dhaabbatanii jiru. Raajonnis barsiisnonnis kakuu haaraa keessa kan jiru hundumtus kanarra dhaabbateetu jira jedhee dubbata. Torbee yaadattu waa'ee raajii Eeliyaas dubbanneerra akkamitti akka Aabiin konfrontii godhe fuula isaa dura dhaabbatee sagalee waaqayyoo itti midhageessaniittu. Raajoon isa akkasitti barsiisonnis immoo jiru. Hundumtuu kanaan raawwatedha. Inni waaqa kee jaalladhu hiriyyaa kees jaalladhu akka mataa keetti jedhee dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jaalala kana yeroo ilaallu iddoo baay'eetti kun namoonni waaqayyoo jaalala firatti jaallatan jiru. Jaalala dubartii wayim haadha manaatti jaallatan jira. Jaalala biyya lafaa wayim biyya lafaa kana keessa biyya itti jaallatan jira. Inni arfaffaan inni guddaan garuu jaalala waaqayyoon jaallatan kan jedhamu. Innis immoo Ingiliffaadhaan unconditional jedhu Oromiffaadhaan immoo homaa malee gatii malee akkasumaan nama jaallachuu jechuudha. Kana nutti agarsiisa jechaadha. Kanaaf amma gara isa sagalee waaqayyoo kakuu haaraa keessa boqonnaa 13 Qorontos isa duraa dubbifanna. Isan sinitti himuu dhufeerra. Hundumaa sinitti himifeetu. Macaafa uumamaa seera uumamaatii qabee hamma mul'ata Yohaannisitti macaafa qulqulluu otoo dubbistanii kan itti akka sansalataa walidhee deemu jaalalaani. Iddoo hundumaatti kan argattan jaalaladha. Ambiraa miti. Idduma hundaatti kan argattanii hani kakuu boofaaf kakuu haaraa walitti hidhu hunduma isaayyuu jaaladha. Innis maa'inni waaqayyo mataansaa maalidha? Jaalaladha jedhameetu katabameera jecha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyoo sagalee har'a irratti karaani jaalalaa maalidha ree jedhee nu agarsiisa. Dhaggeeffadhaa. Qorontos inni duraa boqonnaan 12 hamma 14 yoo deemtanii 13 iddu galeessa kennaa 12 irratti dubbateetu Phaawulos hojiin kennaa hojiirra akkamitti akka oolummoo boqonnaa 14 irratti dubbata. Garuu kennaa fi hojiinsaa jaalalaan hidhama jechuudhaan kan ka'e maal nu barsiisa isinitti fakkaate? Boqonnaa 13 irratti waa'ee jaalalaa nu ibsaa jechaadha. Waa'ee boqonnaa 12 dubbisnu 14 immoo hin dubbisnu. Garuu kan dubbisnu mee kottaa karaa jaalalaa maal akka fakkaatu akkam akka ta'e akkamittis immoo akka hiikamu ni ilaallanna. Maal jedhaa? Qorontos 13 isa duraa Qorontos isa duraa boqonnaa 13 yeroo laaltanii sagalee waaqayyoo waan jedhu isinitti hima. Jaalala hundumaarra akka caalu agarsiisu isaa jedha dura buuteen isaayyuu. Macaafuma qulqulluu irratti yeroo laaltanii akka jedha. Afaan namootaatiin yookiis afaan ergamootaatiin
waaqayyo waaqayyo dubbadhe jaalala yoo hin qabaachuudha baadhe ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh jedhuuni ta'a jedha. Maaliif kennaa kana argadhee kennaa kana keessatti yoon dubbachuudha danda'e jechuusaati. Afaan haaraadhaan jechaadha. Afaan immoo maaliin? Afaan ergamoota malaakota isaan jennu jechuudha. Yoon dubbadheeyyuu jaalala hin qabu taanaan jaalalli na keessa hin jiru taanaan jechuusaati. Akka dibbee kosh jettuuti yookiis akka sibiila iyyuuti jecha. Sibiilli yoo rukuttan hin iyya miti garuu sagalee hin kennu. Akkas ta'uu kootii jedhee dubbata. Waan baay'ee gochuu hin dandeessu jechuudha. Jaalala hin qabdan taanaan gatii hin qabu jechuudha. Isa duwwaayyuu miti. Raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gara iddoo gara iddoo isaatti hamman bututti amantii guutuu qabaadhee jaalala yoon qabaachuudha baadhee garuu ani homaa miti jedhee dubbata. Karaa baay'ee hiikkachuu hin dandeessu gaa. Ani jaalala hin qabu yoon ta'eedha asirratti homaa miti jedha. Wanta hin qabu hundumaa warra dadhabaniif hiree. Namni baay'een akkasitti of mul'isuu barbaada. Wanta qabu nama hiruu, nama gargaaruu, nama wajjin fiiguu jedhamiti of mul'isuu karaa baay'ee of mul'isuutti fiiga namni of agarsiisuu barbaada. Wanta hin qabu hundumaa warra dadhabaniif hiree ittiin of jajuu dhaafis dhagna koo dabarsee kennee aarsaa yoon ta'eyyuu jechaadha. Aarsaadhumallee yoon ta'eyyuu jechaadha. Jaalala yoo hin qabaadhu dhabaadhe yoo hin qabaachuu dhabaadhe garuu homaa waa'ee anaafi hin baasu gatiin qabu jedha. Jedhanii yeroo tokko akkas taanaan waaqayyo jaalala ilaala malee hojii koo miti jechaadha. Wantin ani jaalalaan hin goone gatiin qabu jechuudha. Yeroo tokko sagalee waaqayyoon dhaggeeffadha ture taa'ee nam tokko yeroo barsiisu. Maal barsiisa ture namichi kuni? Ani inni barsiisu maalidhaa? Namoota baay'eef waldaa keessatti nama dhukkubsatanii nama rakkatanii gargaara. Nama baay'eef kadhadheetaniini hin fayyadhe. Harka yoon kadhadhu hin fayyadhe. Garuu dubartiin tokko jirti hin dhukkubsatti yeroo baay'ee. Dhaqeen kadhadhaaf jedhe garuu hin fayyitu jedhe. Maalan ta'ee jedha. Maaliif ani ittiin gammadu badaa keessi koo ishee badaa hin jaallatu jedhe. Yeroo miti lafaa ka'anii nama jibbuun jira toon jaallatiin. Nam tokko ufumaa akkas nama jibbisiisu ufumaa. Nam tokko akkasumaan ufumaa jaallachuun jira miti. Kanaan kan ka'e hin jaallu jedhe garuu nan kadhadhaaf bakka akka fayyituu barbaade man kadhadhaaf garuu isheen fayyitu jedhe. Amma narra jaa turee fi waanan godhu jaan dhabee jaanarra turee fi maalan godhee fuula waaqayyootti yeroo kadhannaa kootti ishee dhiyeessuu jalqabe. Yeroon kadhadhu deebisee waa'ee ishee kadhachuutu ture irra jeddaan hafuurri waaqayyoo natti dubbatee jedhe. Bara ammaa hafuurri waaqayyoo akka dubbatu warra amantan jirtu? Hin dubbata hafuurri waaqayyoo. Natti dubbate maal jedhe? Dhugumoo dubartii kana hin jaallattaa ati naan jedhe. Nannee jedhe. Maaliif annee isinitti fakkaata hin jaallu kaayee? Ani hin jaallu ture.
yaa waaqayyo dhuguma anoo ishee badaa hin jaallu yeroo ishee dargu na jibbisiisti naa dhiisi yaa gooftaa jaalala naa kenni jedheen jaalala kadhachuutti ka'e waa'ee dubartii kanaa jaalala ittiin guutameen yeroon kadhadhee hafuuraan guutamee taniin amma waldaa yeroon naqu akkuma durii ishee sasatti jettee dhuftu amma jaalalaan isheen simadheen ofitti qabee nan si kadhadhaa jedhee taniin harkarra kaa'ee yeroon kadhadhu daqiiqaa tokkollee hin turre hin fayyiteenaan jedhe. Kana dhugaa ba'e mataasaa jechaadha. Jaalalli waan inni hin goone hin jiru. Hammeenyi immoo waan inni hin balleessine hin jiru. Jaalalli waan walitti hin hiine hin jiru. Hammeenyi immoo waan hin diigne hin jiru. Kanaaf waaqayyo jaalalaan akka nu guutu yeroo kana guyyaa har'aa kana hin kadhachuun nurra jira jechaadha. Jaalala jechuun maa jechuudha? Qorontos yeroo dubbatu sagalee waaqayyo irratti Qorontos isa duraa amma mee hin ilaalla lakkoofsa 4 qabne. Jaalalli danda'aadha jedha. Jaalalli maalidha? Danda'aadha. Danda'a beektu? Danda'aadha. Hin simata, hin baata. Hin obsa jechaadha. Jaalalli danda'aadha. Danda'aadha jaalalli. Hin baata. Otoo dhukkubuyyuu hin baata. Otoo sagubuyyuu hin baata. Otoo isa dhikkifatuyyuu hin baata jechaadha. Jaalalli danda'aadha jechuun. Danda'uu kan jedhu kana beektu Oromiffaan keenya gabal'inaan yeroo laallu danda'uu jechuun salphaa miti jechisaa. Danda'uu. Anoo nan dadhabeef dhubatte gaafa dadhabame. Garuu jaalalli hin danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jaalalli danda'aadha. Gaarummaas in argisiisa. Gaarummaa maal godha? Hin agarsiisa. Jaalalli hin hinaafu. Jaalalli hin hinaafu. Ela isa jalqabaa arge. Gaarummaas hin agarsiisa. Gaarummaas hin agaree. Hanqabuu hin hira. Yaada gaarii dubbata. Gorsa gaarii kenna. Wanta ta'e hundumaa irratti hin hirmaata jechaadha. Ittaansee immoo maal jedha? Isa biyya lafaa kana raasuttiru. Isa biyya lafaa kana lafatti naquttiru. Bibittinsutti jiru maa inni hinaaffaa. Qabeenyatti hinaafuu. Aangootti hinaafuu. Waan waaqayyo namaa kennetti hundumaatti hinaaffaa. Hinaaffaa jaalalli hin hinaafu yoo ta'e illee hin hinaafu. Jaalalli hin hinaafu. Of hin jajuu. Of jajuu beektu. Ani kana godheen, ani kanaan baaseen, ani kanaan gasheen, amma kana hojjedheen jechuun jira. Jaalalli maaliin godhu? Hin of jaju. Of hin jaju. Jaalalli of hin bokoksus. Of bokoksuu beektu miti? Of hin bokoksu. Jaalalli of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju. Iddoo salphinaan dhaabatu. Iddoo salphinaan dhaabatu. Maaltu jaalalli? Jaalalli iddoo salphinaa salphoo jechuu beektu? Hin salphise. Iddoo salphinaa hin ijaajju jechuun hin dhaabbatu. Achitti hin argamu. Jaalalli iddoo salphinaa iddoo ulfinaa jira jechaadha. Waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Jaalalli waan isatti tolu hunda hin barbaadu. Waan isatti tolle keessallee hin jiraata jechaadha. Wanta isa quqquuqu, isatti jijiidhu, isa sagubuu, wanta isatti hin tolle keessallee jiraachuu danda'a jechaadha. Waan isaaf tolu duwwaa
hin barbaadu jaalalli jedha. Jaalalli hin dallanu jedha. Dallansuu beektu. Jaalalli maaliin godhu? Hin dallanu. Hin dallanu. Waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Maaltu? Jaalalli. Waan baay'ee lakkaa'u oola miti namni amma. Kana ta'ee, kana tirratee, kana bareedee, kana fokkisee. Yaa jaalala. Waa'ee jaalala kana manuu batti fuufna amma. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee. Qajeelina dhugaatti gammada malee. Eenyu? Jaalalli. Jal'inatti hin gammadu. Jal'inni gaarii akka hin taane beeka. Jal'inatti hin gammadu. Yoo isatti hin tolle keessa jiraatu iyyuu jal'inatti, hammeenya irratti, wanta hin taane irratti hin gammadu. Hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin laffafu. Beektu nama laffafu. Hin laffafu jechuun nama shakku jechuudha. Jaalalli karaa tokkollee nama hin laffafu. Hundumaas hin amana. Jaalalli hundumaas hin amana. Hundumaas hin abdata. Hunduma isaas hin obsaa jedhe dubbata jaalalli. Mee kottaa akkas goona har'a. Jaalala iddoo jiru keessa maqaa keenya gashinee. Maqaa keenya iddoo sana keessa gashinee. Meen ilaalla. Maqaa keessa mee gashaa. Gashaa mee. Ammani maqaan koo Fiqaaduudha. Fiqaaduun dandaadha. Jalqabaa kana maal akkasii matuma keessanii achi keessa gashaati. Dandaamicha. Gaarummaas hin argisiisa. Dhuguma. Egaa natu deebisa ofiif. Kana keessa gashaa deemtanii badaa guutee deema natti hin fakkaatu ani. Foon dadhabaa baatee namni deebu guutummaadhaan kana hundumaa gochuu danda'a jechuun salphaa hin ta'u. Salphaa hin ta'u. Maal goonuu ree jechuu hin dandeessu. Wanta goonuun sinitti himan. Iyesuusin iddoo kana gashina. Iyesuus danda'aadha. Iyesuus gaarummaa sin agarsiisa. Iyesuus hin hinaafu. Hin guutu. Inni hin guuta. Kanaaf yeroo kana dubbisnu Yesuusin ilaalaa dubbisnaa gara Yesuusitti ijaa guddachuuf gara Yesuusitti adeemuuf ijaa jirruuf isa fakkaachuuf ijaa jirruuf inni danda'aa ta'uusaa yeroo beeksisu eeboo cina isaatti mismaara harka isaatti qoraattii mataa isaatti mismaara miila isaatti naqanii mukarratti fannisanii yeroo isa dhiphisiisanii yaa abbaa jedhe maalumaaf na dhiiste jedheetu achi booddee akka jaalala kee akka fedha kee akka barbaaddu haa ta'u eegi jedhe booddee waan godhanii hin beekaniiti maaloo isaaniif dhiisi jaalala dhugaa yeroo hamaatti hojjetanii yeroo isa dhiiksanii yeroo isa ajjeesuuf qophaa'anii yeroo isa ajjeesanillee otoo lubbuunsaa hin darbin dura kana jedhe waan godhanii hin beekaniiti
maaloo dhiisii fi namni hammeenya hojjetu waan godhu hin beeku jechaadha. Yeroo sana mootummaa addunyaa guutuu Roomaa jalatti yeroo isa fannifamanii akkas isa rakkisan maal jedhe? Waan godhan hin beekaniiti isaaniif dhiisii. Ijoollee Waaqayyoo guyyaa har'aa hangaraa keessan waraanu, yaada keessan gommisiisu, yaada keessan gadi balleessu dhufee imimmaan keessan maddii keessan irra yaa'e, onneen keessan gubatee yeroo boossan kana waan tokko yaadaa. Jaalalli Waaqayyoo hundumaa caala. Jaalalli Waaqayyoo hundumaa irra darba. Obsa Yesus obseen obsaa. Obsa Yesus hin dandeessiseen danda'a. Jaalalatu hundaa caala. Jaalalatu hundaa mo'a. Jaalalatu hundaa fayyisaa. Jaalatu jijjiira. Waan kana hundumtuu iddoo isaan hanqatu mitiire yaa obbolootaa. Jaalalli jireenya keenya keessatti jiraachuun irra jira. Maa hadhoofnaa, gurraachofnee maaf deemna? Akkas hin ta'inaa. Gooftaan kan nu barsiisu jaalala. Biyyi lafaa hatteedha. Biyya lafaa keessa wanta baay'eetu jira. Han jaalala jaamsu, kan jaalala balleessu, kan jaalala gargar kutu, kan jaalala siriisaa lafarraa balleessee daaraa gochuu barbaadu, barbadeessuu barbaadu wanta baay'eetu jira. Akka ijoollee Waaqayyoo, akka kiristaanotaa jaalalatti cichaa hafaa. Gatiin keessan hin badu fuuldura Waaqayyootti. Gatiin keessan jiraataa ta'a yeroo hundaatti. Jaalalli danda'aadha. Jaalalli obsaadha. Jaalala yeroo jennu kana dhaga. Jaalalaan hin deemnu yoo ta'e, jaalalaan hin cimnu yoo ta'e, jaalalaan hin ciniinnannu yoo ta'e, hin baay'ata badisni. Badisatu baay'ata. Eenyumaanu sinit biyyi lafaa jaalala hin qabu. Jaalala iddoo afuritti sinitti meena. Jaalalli foonii hiriyyaa, jaalalli dubartii, jaalalli biyyaa, jaalalli obboleessaa jira sinin jedheedha. Maqaa qaba hundumti isaayyuu inni sinin gargaaru. Filiyoo storage maal jedhe maqaa baasanii qabu Giriikidhaan garuu isa miti ani sin dhaqamu sini. Jaalala homaa malee nama jaallatu. Jaalala Waaqayyoo isa afurri Waaqayyoo nutti guutu isa ammaddan irratti of ilaallee of qorree lolaallu guutuu dadhabne garuu ayyaana Waaqayyoo humna Waaqayyoo kennaa Waaqayyootiin guutamne jiraachuu dandeenya jechuu kooti. Ayyaanni Waaqayyoo akka baay'atu, afurri Waaqayyoo akka baay'atu, jireenyi Waaqayyoo akka sinii baay'atu maaloo kadhadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyotti of laadhaa. Yaa obbolootaa guyyaa har'aa sagalee kana kan dhageessanii. Obsa kan namaa kennu ayyaana Waaqayyoo duwwaadha. Jaalala malee immoo addunyaa biyya lafaa kana keessaa ceenee ba'uu hin dandeenye. Jaalala sin barbaachisa. Kanaaf isan sin gube, isanii sin aarse, isa mataa keessan balleesse sanarraatii yoo akkas gara Waaqayyootti garagaltanii jaalalaan guutamtu eegduun keessan, gaggeessaan keessan, danda'aan keessan Waaqichi immoo laphee keessan hin dhiqaa, hin naqaa, sin fayyisaa. Diina keessan irratti garuu inni hojjechuu hin danda'a. Isatti dabarsitanii of laachuu baruun siniif ta'a. Maaliif Waaqayyo ijoollee isaarraa kan inni barbaadu kanadha. Kan inni barbaadu ijoollee isaarraa kan barbaadu Waaqayyo kanadha. Dammartanii
adaatanii qannastanii yookaas immoo hir'istanii baay'istanii yoon immoo hirtanii wanta baay'ee shallaguu hin dandeessu. Isa miti kan Waaqayyo jaallatu jaalala inni ittiin nu jaallateen jaallachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni diina otoo taanee jirru nuti otoo isa jibbinuu nuti otoo isa tuffannuu nu jaallate. Dhiiga isaa dhangalaasee nuuf of kennee iddoo keenya bu'ee unuuf waraanamee jaalalaan nu fayyise. Akkasitti buufanna namoota baay'ee malee ammayyuu yoo ta'e nuti aarree gubannee garaan nu cincee waa buufachuu hin dandeenyu. Balleessana beenzilaan abidda dhaamsu ta'a. Kanaaf yaa obboloota dubartootaa, obboloota dhiirotaa, hangafoonni koo, quxusuun koo, ijoollee koos kan taatanii guyyaa har'aanan sin kadhu. Waaqayyo jaalalaan isin haa guutu. Jaallachuun sodaadhaa miti, waa'ee sodaan odeessa miti. Inni kan biraadha. Waa'ee jagnummaan sinitti hima. Jagnummaa akkamittiin jaalalaan biyya lafaa akka moonu, akkamitti hamaa akka garagalchinu isinitti muufi. Jagnummaan biyya lafaa eessayyuu nama hin ga'u. Jaalala jechuun maal akka ta'e ganaan sinitti hima hin fedhe. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Lakkoofsa 8 irratti. Jaalalli yoomiyyuu hin badu jedha. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Jiraataadha. Kennaa raajii fudhachuu yoo ta'e hafuuf jira. Kennaa raajii yoo qabaattanii namni baay'een si duukaa huursee yoo deeme yoo ba'ee galeeyyuu kennaa raajii qabaachuun keessan gatiin qabu. Maaliif hafuuf jira. Afaan hin beekne kamiin illee dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Hin dhaabata innis yeroo dhaabatu qabaa'e. Beekumsa yoo ta'e hafuuf jira. Hin beektus yoo ta'e karaa baay'ee hiikkachuu maali waan baay'ee kana hiikkachuu beekumsaan yoo dandeessu ta'e beekumnis hafuuf jira. Wanti nu beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuunsaa yoo ga'ummoo inni muraasni kuni hinafa jedha. Geeffadhaa. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadheedha. Akka mucaattis nan yaadee. Akka mucaattis sababii nan kenneen tureedha. Amma garuu ergan nama ga'aa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseeraa jedha. Ijoollummaan hafeera. Garuu amma akka namaatti jiraachuu ga'eeraa jedha. Nuyi amma akka namaa of ilaallee keessatti waan arge abaluusaa hin hubatiin hafetti hin argina. Yommus garuu fuula fuulaan hin argina. Fuula fuulaan yerootti waa tokko arginu hin dhuba. Fuula fuulaan innis eenyu? Yommus garuu fuula fuulaan hin argina. Wanti inni amma beeku muraasa. Yommus garuu akkumani of beekamee anis guutuutti beekuuf jira
guutuutti hundumaa wanta baru yeroon isaan dhufa. Amma guutuu miti kan itti jirru. Waan itti jirru guutuu miti. Kanaaf hir'ina keenyatu boc jedhee nu rakkisa. Otoo guutuu ta'ee karaa barbaadee dhangala'aa malee sagalee iyyuu hin qabu. Hin iyyuu amma bac kan jedhu hirruu ijaa ta'eefi guutuu miti. Inni amma guddaa beekaadha jettanii wallaalaa ta'e argitu. Inni abalu dhugaadha jettanii soobduu ta'e argitu. Maaliif guutuu miti. Wanti guutuun ta'e akkas yoo sarara boc jedha. Hir'ina isaa iddoo hin guutamne akka qabu agarsiisa jechaadha. Kanaafi guutuutti beekufan jira. Egaa jedhe. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii hin jiraatu. Maal? Amantii, abdii, jaalala. Amantii jechaan gara duubaatti yaannee isa amanne gooftaa keenya jechuudha. Isa keessa dabarree amannee dhufne jechaadha. Amantii qabna. Abdii jechaan isa amma tonta'in gara fuulduraatti dhufuuf jiru jechuudha. Isa gara fuulduraatti dhufuuf jiru jechuudha. Abdiin ganaan geenye bira waa hanqata. Naqna garuu abdii qabna. Inni sadaffaan immoo maa inni? Jaalala. Jaalalli ammas jaalalli bara dhufus jechaadha. Amantiidhaan han ilaallu gaafa arginu nafa. Amantiin nafeetu wajjin jiraanna. Abdiinis gaafa bira geenyu hin hafa. Jaalalli garuutti fufa. Kanaaf ammumaa qabnee amantiidhaan jaalalaan jiraachuu baruun nuuf ta'a jechaadha. Ammumaa qabnee jaalala shaakaluun nurra jira jechaadha. Ammumaa qabnee jaalalaan leenjifamuu nurra jira jechaadha. Isinitti himaa namoota baay'ee nama amma angeecca cubeettu. Waan baay'ee yaada keessan keessa deddeebi'uuf angeeccacu. Dhugaan sinitti himani. Kana sin baasa. Kana nu baasa. Jaalalumatu caala isatu bu'aa qaba. Jaalalatu caala isatu bu'aa qaba. Sagalee Waaqayyoo keessaa Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti macaafa Roomaa 13 irratti maal jedha isinitti fakkaata? Jaalalli jedha lakkoofsa 10 irratti. Lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Namni nama argee jaallate waan namaa isarratti hin hojjetu. Irraan deebi'a. Namni nama erga jaallate waan namaa isarratti hin hojjetu. Dhugaa miti kun. Nama jaallattan irratti hamaa hojjettu hin hojjettan. Namni nama jaallate isarratti hamaan hojjetu. Jedha sagalee Waaqayyo. Dhuguma immoo nama jaallannu nutti tufellee hamaa nurratti oolellee bira dabarra. Maaliif jaalala jaasaaf qabnu jecha. Jaalala ijaa qabnuuf. Ittaansee maal jedha? Isa amma karaa amantii yeroo hunda muggutii irra jirru. Wal muggutaa oolla miti.
maal jedha kanaafis nama jaallachuun jedha nama jaallachuun seera raawwachuudha seera akkasin goone ati akkas balleessite akkas goote miti namni akkas miti inni akkas godha miti isa jennu jechaadha. Obboleessa keenya hin jaallanna obboleettii keenya hin jaallanna taanaan hamaa irratti hin hojjennu hamaa immoo irratti hin hojjenne taanaan seera raawwanne irra jechaadha. Sagalee Waaqayyootidha. Seera raawwanne irra jechaadha. Yoo maal goone hin jaallanna yoo ta'e. Kiristaanota obboloota koo jaalala kan fakkaatu han namatti bareedu han namatti miidhagu han nama cululuqsu han sibboo namaa ta'u han nama gorsu suuraa kan namaa ta'u han biraan hin jiru jaalala. Nama dhukkuba yeroo baatani nama dhukkuba nama waraana nama ikkifata dhikkifachuu beektu miti namatti hin tolu nama kosokkosa nama nyaata haa ta'uyyuu malee han akka jaalalaa moo'icha fidu hin jiru han akka jaalalaa nama miidhigsu nama cululuqsu hin jiru. Jaalalaan biyya bite Yesus jaalalaan isa warra isa waraananii warra isa waraananii warra isa rakkisanii jaalalaan hamma du'aatti of kennee hin mo'amne. Jaalalaan yeroo taasisan hin mo'amtan isinitti fakkaata. Jaalalaan yeroo dhaabbattanii hin gatamtan isinitti fakkaata. Miti garuu jaalalaan yoo dhaabbattanii hin mootu. Egaa wanta tokko yaadadhaa jaalalli ija afuraati. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 qabaatii dubbisaa 23. Iji afuraa jaalala inni jalqabaa. Ija toon jiraatiin dura kennaa barbaachisa jechaan damee ija toon argatiin dameen immoo han irratti dhaabatu muka hin barbaachisa. Mukni Waaqayyo dameen uno yoo taanu hannu irratti baqilummoo ija afuraati jechaadha. Kennaa yoonuu kennu Waaqa kennaa qabaachuu kennaa duwwaan gatiin qabu yoo maal ta'e malee yoo ija godhate malee iji duwwaanis gatiin qabu maal yoo qabaate malee kennaa yoo qabaate malee. Kennaa Waaqayyoo isa afuraan itti jiraattan hin gatinaa. Of ceebba'uudhaan hadhaa'ummaadhaan kennaa Waaqayyoo isinii kenne hin gatinaa. Dhugaaf hin dhaabbatina jechuu koo miti. Jaalalaan garuu bahaa, jaalalaan galaa, jaalalaan adeemaa. Yeroo kana isinitti dubbannu namoonni baay'een warri madaa qabdani mee kottaa waa'ee madaa keessanii yaadaa. Madaa irratti alkoolii isa jarmii isinirraa ajjeesu yoo isinitti naqanii maal akka isinitti dhaga'amu bara. Madaa irratti alkoolii isa jarmii isinii ajjeesu yookiis qoricha isa isinii hadoochu yoo rakaani akkam sin gubaa. Guba sanan jibbina maaliif gara fayyinaatti deemuu jirtu jechuudha. Gubaan keessan akka fayyu, gubaan keessan akka sirriitti galu yaadaa. Hin obsitu. Obsaa. Kana jechuudha. Waa tokko immoo isinitti himaa. Namni jaallatu, namni jaalala qabu dadhabaa miti. Hunda gochuu kan danda'u ta'uu hin danda'a. Akka mootii
Maaliif Yesuus mootii ture. Mootiidhas. Akka nama homaa hin qabneetti dadhaboonni waan isaan irratti godhan sana hin danda'e. Dadhaboonni otootti jedhee koo achi gamaaf gamatti kufu. Dadhaboonni waan isaan irratti godhan danda'e yeritti sana dabarsee jechaadha. Har'as namoonni gadditani, namoonni aartani, namoonni finiintani yoo jiraattan wanta adda addaan sinirra ga'uun kan ka'e. Kun egaa abaluu jechuu hin dandeenyu. Amma sagalee Waaqayyoo kana nammeeqatu dhagaa, nama baay'eetu dhagaa taniin sinitti hima. Hundi keessaniyu garagara yaada keessaniif keessa keessan wanta deddeebi'uun kan ka'e jijjiirrachuu wayim wanti gara sanatti jijjiirtanii dhaggeeffachuu hin dandeessu. Haa ta'uyyuu malee madaa keessan irratti qoricha. Caba keessan irratti kan sin yaaludha, kan sin dhinudha. Ogeessi qabee caba keessana qaqaqaqaq gara unnoobsita hamma iddootti galutti. Obsi. Jaalalaan. Jaalalli danda'aadha. Jaalalli obsaadha. Jaalalli wanta hamaa wajjin illee waliin garuu hin hinaafu. Hin nufus. Oh, glory Jesus. Hallelujah. Hin nufus. Jaalalli. Kanaaf yaa obbolotaa. Har'a guyyaarraan sinitti himu kanadha. Kana fakkaata wanti natti dhaga'amu kanadha. Jaalalli fudhachuu hin danda'a garuu kennaadha. Kanaaf unuuf sinin jedhu dhageessu unuuf jaalala malee isaa achi homtuu nun gargaara. Maaliif jaalalli hamaa yaadu. Gatiin hamaa hammina, gatiin gaarii gaariidha. Kanaaf Waaqa keessan amanaati cimaa dhaabbadhaa jaalalaan. Madaa keessan obsaatii akka inni gogu qoricha keessan yeroo inni itti nam'u ciniinnadhaa eeggadhaa. Jaalalaan. Madaanis hin fayya. Jallaanis hin qajeela. Gooboonis ol jedha. Inni karaarraa jallate karaatti deebi'a. Nuyi jaalalaan yoo turre. Jaalala kan fakkaatu homtuu hin jiru. Jaalalli Waaqayyo. Waaqayyo jaalala. Eeyyee. Kanan sin gorsaa sagalee kana naa dhufa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Jabaadha. Jaalalaan adeemaa. Jaalalaan kan kuffisu homtuu hin jiru. Jaalalaan kan gatu homtuu koo hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u eebbifamaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo guddaan si galateeffadhaa. Guyyaa har'aa immoo waa'ee jaalalaa obboloota koo wajjiniin akkan hirmaadhu jaana gootee sin galateeffadhaa. Eeyyee gooftaa. Laphee keenya yaada keenya keessa keenya jaalala kee hin fayyisii. Jaalala kee nutti dhangalaasii. Jaalala kee nutti guutii. Yaa Hafuura Qulqulluu nutti hin gaddiin. Hadhaa'ummaa keessaa nu baasii. Yaa Hafuura Qulqulluu eenyuma irratti illee akka hin qabamne nu godhi. Maaliif hundumtuu harka keef aboo kee jala jiraa'oo. Hundumtuu siin gaggeeffamoo. Hundumaa situ beekaa'oo gooftaa. Kanaaf obboloota koo dura dhaabadheen nan si kadhadhaa. Jaalalli isaanitti haa guutu. Gara keetti fuula isaanii akka naanneeffatanii. Siin abdiin akka eeggatanii. Sirraa akka eeggatanii isaan gochuun fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqayyoo hin dandeessaa. Yaa Waaqayyoo humna qabdaa. Eeyyee. Humni si caalu hin jiru. Humni sirraan ol ta'ee hin jiru. Kanaaf si kadhadhaa. Maqaa qulqulluuma kee
Yesus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa.